jalqabumaayyuu waan na mudate maal akka ta'e seeraan gadi qabaadhaan isin ibsa jechuudha. Kaleessa miidiyaa irratti ibsuu koo waanan cannaqamaa dubbadhuufani malee. Lammaffaa hin gaafanne isaanii kana. Maaliif seetanii beekam viidiyoo dursa gadi dhiise tarii na dirqamsiisuu danda'a akkaataa itti dubbadhu dhabuu danda'a isa jedhu. Bilbila isaa akka saaqee ilaalle yookiin akka isa biraan geenye unsubscribing godhee yeroo baay'ee onlaayinii irra hin jiru inni waan ta'eef har'a Finfinnee bahee kalee hojii oolee waan ta'eef fuuldura keessatti tan kaameeraa dhaabee gaafadha jechuudha. Oduu immoo oduudhanii miti kan hin dhufe kuni gaa'ela waan ta'eef oduudhanii miti kan hin dhufe gaafadhee bira gahe kan isin garramu keessa ija kooniin argaa dhufeedha. Nagoomsanii yookiin immoo hin fakkaatu dubbiin waan ta'eef malee ija kooniin argaa ture jechuudha waan sana. Kanaaf guutummaadhumatti har'a waan jiru hundasaan seeraan isiniif ibsa jechuudha. Isa jiru dhugaa jiru jireenya keessan keessatum ta'ellee maaltu akkasin mudatu yeroo isin mudate maal akka gochuu qabdan otoo as jirtanuu maaltu akkasin irratti ta'aa jiru jechuudha. Nagaa isin irraanfadhee miti nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti. Har'a yaada gadi qabaadhaniin maaltu akka na mudate maalan gara keessan fide kaleessa waliin nan rukute akkaataa itti dubbadhullee hin barreechuudha. Banagaraachin laay waan kana waanan dhoksee jiruuf jechuudha. Namatti isin himne. Isa sin gaafanne maaliif amman dubbii jarra ga'utti hin himu yoon gaafadhee narkaa hammaa ta'usa jedhu yaadeen zim jedhe ergan bira ga'eedha malee oduudhaan hin dhufne jechuudha waan kana. Wanti ta'ee ani erga walitti dhufne isa faana kun hojiin ijaasuun kana jechuudha waggaa 3 nuti. Waggaa 3 jechuudha erga walitti dhufne iyyuu garuu ji'oota 7 waan akkasii duraadha amma jaarsi 3 deddeebi'ume naamina jechuudha. Gidduu kana wal beekna jechuudha. Gaa'ela kana immoo akkanitti deemu kan na godhe Waaqayyo jedhe isinitti himeera duraanis kan Waaqayyoon keessatti ulfaate waan jedheef kanarra shakkii biraa qorannoo maal hojjeta akkam godha maaltu maal ta'e kaleessa maal dabarsiisa jedhu ani naasofne hundumti keenya yoo haasofne laayifiin qabna garuu ifa jiru walitti himna jennee immoo sana dura teenye haasofne aniif inni bichaan hin jaaladhu uumama koo keessatti nama sobu isa caalutu badaa ifa naa wayya jedheeti gaafanne walittiin mormine waliif amanamne akkasitti itti seenne jechuudha. Amma kan inni itti dhagaye ani mucaa dubaraa waggaa 8 seente amma waggaa 8 qaba kan waggaa 8 jedhani. Waggaa 8 kana jechuun inni akkan duraa wal qorannetti inni nama barate hojii hojjechaa ture hojii mootummaa jechuudha. Yoo gadhiisee hojii dhuunfatti ce'e malee hojii mootummaa hojjechaa ture as maatii isaa kanarraa immoo sa'aatii 2 kan fagaatu jiraateet achi ture baroota baay'ee jechuudha. Baroota baay'ee achi ture waan ta'eef naannoo kana yoo gaafattanis akkaataa inni itti ture hin beeku isa jedhu yaadiin kan waanan cufeeyanii jechuudha. Garuu ijatu na jaame tollaaluu malee yookiin immoo natti dimimmisiisan malee ija kootiin hin argaa gizee baay'ee mucaa amma kan saati naan jedhan. Akkaataa isaan itti na shawwadanis isinittani. Ija koon hin arge mucaa kana ija koon gizee baay'ee arge jechuudha. Ginuma ija koo fuuldura dhufu tokkoffaa Fayyisaa akka namni kaleessa Fayyisaan nama akkanaatiin naan jedhanitti ginumaa waa'ee isaa didda duuba deebi'een qoranne lama isas deddeebi'ee qorachuu hin beeku ani yeroo uman immoo kana qoradhes hin qabu. Naan tuttuqu garuu ani beekee yeroo taa'ee namni kolfee muudiidhaan maaliin haasa'u mucaa ciifta. Hin beeku shiggaama waan ta'e isa jedhan namni isatti nama tuttuqu jechuudha. Mucaachi ka'e. Kaay mucaa rukuttaa. Kanaafi hin beeku muudiidhaan isa waan ta'e godhanii haasa'an kana ituman jedhuun namarraa dhagaye fagoorraayyuu dura nama faana ture mee duraan isa jedhanii dhagaye malee ilmoo waan jedhu hin beeku. Kanaaf inni immoo laayifii kalee dabarse waan tokko natti himee anis waan jirutti himee waan ta'eef isa nan beeka. Isa jedheen fudheetuma jedhamu in kolfaan yeroo tokko namni yeroo nani salphaadhumatti lash godhee dhiisu jechuudha. Booda dhagaye jechuudha kana. Kana jechuun waan salphaa miti jireenya keessan keessatti obboloota koo wanta kana waan salphaa dhettanii yaadina yoomiyyuu jechuudha. Kanaaf mucaa waggaa 8 reefu seentee mucaa dubaraa akka qabu jechuudha. Innis sirumaa fagootu hin taane yaa naannoo isa dhiyoo akka kanaatu hin taane
baqa naannoo biyyaa keessa kun kan ta'e jechuudha. Mucaan garuu as fuundura koo turte. Durumaan qabee gaafa haa jennee walitti dhufnuun qabee fuundura koo jechuun iddoo gizee baay'ee argu turte jechuudha. Jalqaba maalinaan jedhanii mucaan kan jirtu obboleessa isaa bira. Garuu kan obboleessati naan hin jenne. Kan obboleettiin gara baadiyyaatti xagaa itti jirti. Kan obboleettiiti manni barumsaa kan dhuunfaa kan mootummaa malee hin jiru. Kan magaalaa jira miti kaffaltanii kan barsiiftan mana barumsaa kaffalamee baratamutti baratamaa jira ijoolleen kan saafaana geessaa jechuudha. Mucaan kan obboleettii isaa kana jedheen yaadaa ture malee obboleessa isaa bira jirti. Garuu kan obboleettiiti naan jedhaniin beeka. Ciraadhuma akkuma dhufeeniin argee beeka mucaa jechuudha. Innaa otoo kalee waan jiru gilxii walitti himne rakkoon qabu siniin jedhe. Bartee yoo fudhachiise fudhachiifte itti seenta. Yoo sin fudhachiifne immoo hin dhiista waan kana barte. Garuu har'a walakkaa jireenyaa galtee yeroo kun midhatu salphaadhumaati. Deemite. Kadhi kootu kadhu bahe. Defik. Beenu kadhu taphadhati qofaadhu. Mucaan kutta kadhu taphadhu. Been taphadhu beenuti ati mucaan hin taa'u. Kanaafi namoonni baay'ee maaltu si boochisa kan jettan hin jirtu. Banagaraachin laan booyyuun barbaanne waan kanatti maaliif baay'een isaanii na laalaa jiru yuutuubiidhaan waan ta'eef imimmaan koo xabiillee hin barbaanne ture. Isaan fuulduratti jechuudha. Yeroo dubbatu maatiin hundi amma seenuu dhuguu bahu namni natti seenuu firrisaa jechuudha. Miskiinni jechuun gaariin akka fayyisaan jiraanaan jedhu yeroo seenan. Isum dhugumaa dubbachuuf isa hojjajuu miti jechuudha. Baqa sanaaf ani uginuma waan kana tokkommoo waadaa waliigaluu jechuun waadaadha waan ta'eef waadaa waaqayyoon fuuldura waliigalte baqan shaartu. Amma inni akkasaatti isa kana booda isa waliigalleedhaaf ta'a natti fakkaate malee gaafa sana kana dhosee waadaa yaa'ugaa isa kana dura darbee waadaa waliigala wanti jedhu hin jiru waaqayyoon kana booda waan tokko dhiisee rigitte kana miti kana waliin jedhu. Namni kana jedhu kana garaa keewwatee akkamitti bargitu viidiyoo kana yoo arge akka dursamaan an gaafanne hala baafte jedhu nan beeka. Inshaallah nan kadhadha akka lolliin kaane garuu kaameera taa'iti haasa'ee jedheen waraabu dhoksaadhaan kaameeraallee dhokseen beeku waan akkanaa waan hin beeknee fi simpilii akka waan kaameeraan hin jirreettaan gaafadha jechuudha si fuulduratti. Maaliif kaameeraa dhoksee piraankii hojjadhe yookiin immoo illeen waan akkasii kaameeraan hin dhokata jedhee yaadu waan ta'eef dhokseen gaafii kana si fuulduratti gaafadha tokko jechuudha. Yoo harge har'a yoo harge maaliif duraan subscribe godhee waan jiruuf bilbila isaarra dhaquu danda'a namni like innaa godhe malee ani bilbila isaa kun qaldiitti an subscribe godhee jira jechuudha akka viidiyoon isa bira hin geenye. Kanaaf jireenya keessan keessatti kun yoo isin mudate salphaadhuma isu dhugumaa dubbachuuf jechuun ani mee har'a akkamitti akkan gammadee isaatii kana gahe. Isa kana duraa garuu akkana isa afi akkana coocamaa jiraadhu. Yeroo hundumaa shamarran ta'aati waan kana hin hawwina. Utuma isin mudatee qormaata guddaadha. Maaliif seetanii? Tokko baqa hin beekama garaan jechuun nama lama waan faallaa lama ta'e walitti guddisuu jiraachisuun yeroo hundumaa wal dhiibaa deeman hin barbaadummaan jireenya koo keessatti daandii waaqayyo akka ganna dhiisisuun barbaadu. Sinii galee baqa kallattii qabadhee jiraachuun barbaada. Lama kiristaana taate nama taatee namumaan kana hojjechuus hin barbaachisu. Yoo barbaachise immoo namni sun gadhummaa sana faana si yaa jaalatu gilsii adda baasuu qabda. Eenyutu mana malaata biyya lafaatti? Namni tokko nama namu hin jiru. Yemerri waan akkanaa irratti dhaga'uu dhiisatii isa uumamee lafa waggaamma kana bargeet ana dura waan ta'eedha. Eeyyee ana dura akka ta'e toon taane si dhoksuutuyyuu madaa guddaadha. Si dhoksee
erga walakkaan si gahe omaan guutumaan fiddu umtuun mudhatu umtuun mudatu fiddus yaada dhiifti innaaf ageessitee asaatee jedhameeti namni dhiirra akkana sin godhu namni akkana sin godhu kana yaadeti kana bara bakka omaa fiddu gaaf sana walakkaa geessee duubattis deebi'uu hin dandeessu fuuldurattis bakka dirqama ishii immoo fuuldurumatti deemtisa jedhu yaada namni akkana isinii galee ani baay'ee tokkoon gammadee jira dhugaa dubbachuuf jireenyi koo waggoota gabaabduu kana keessatti akkana bareedu isa dhugaa dubbachuu fi jireenya bareedaa keessa jirra turre jireenya koo gizee hundumaa man gaafi du'uutti immoo bareechee jiraachuun barbaada sanuu waaqayyoon ijoollee babbareedduu lama ijoollee dhiiraa naa kenne bara itti sirriitti akka malee gammadutti yaada isa kanannaa naa burqisiifamu homaa gochuus hin danda'u garuu yeroo baay'ee wanta isin hin yaadne beektu deem wanta hin yaadne bakka wanta qalbii keessan keessa hin jiru saami deem kaamera na kufifta wanta qalbii keessan keessa hin jirre isin mudata jechuudha gizee baay'ee bakka hawwuu miti namaaf kan yaaddaniin beekne jechuun yoo ta'ellee jettanii abjuudhaan xiinxaltanii kan hin beekne isin mudata yeroo tokko tokko jechuudha. Indeemtu kaameraa irraa mooti. Kanaaf akkuma isinitti himee ani hin gaafanne otoon dursa gaafadhee akkan hin baafne na dirqisiisuu danda'a. Lammaffaa na gochuullee danda'a. Iimeeliillee beeka kana waan ta'eef viidiyoolee na jalaa hojjechuu danda'a jechuudha. Dhiifama mucaatu jira hin danda'u. Kanaaf mee haala jiru isinitti hima jechuudha. Tarii dhugaa isinitti fakkaachuu dhiisuu danda'a wanti kun maal akka ta'e tokko isaan nan gaafadha namma jechuudha. Yaa arguunsa waan hin oolleef nan gaafadha. Lama mirkaneeffachuu koon oduu ni miti amma kan hin haasa'aa jiru. Ija kooniin waggaa 3 ilaalaa ture isin hin jedheera. Asuma na jala taa'ame ani immoo nama gamna wayina se'a namni garuu gowwaadhaan gamna wayina se'a namni jechuudha na tokko nama qoratanii inni summaan jechuun immoo uumama kootiin hin beeku. Tokkoffaa immoo waaqayyotti waan nuuf kenneefi umaayyuu hundumaaf waaqayyoon ulfaatu isin jedha. Viidiyoo mee gaafadhu waan inni deebisu yaada maaliif akkana dhokse kan ta'e bargit kaameraadhaan haasa'e yoon jedhe haasa'u muluun baasu dhugaa jiru ammallee naan mormuu deema. Garuu dhoksaadhaan zim jedhe akka waan hin gaafii taa'ee zim jedhee gaafachaa jirutti nan gaafadheen isiniif deebisa jechuudha. Walumaan ilaalla dhugaa jiru. Namoota daa'ima yookiin namallee namni tokko isin gidduu galee waliin isinitti buusa jedhamu miti. Namoota gurguddaa isaayyuu namoota saarraan argadhe namoota isaa jechuudha. Isaayyuu isa dhugaasaa namoota saarraan argadhe jechuudha. Kanaaf waaqayyoon hundumaayyuu beeka. Ittiin deemamee maalumaafu.